nagarra caaluu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'ee hordoftoota qiddoo YouTube jalatti kan argamuuf kan jirtanii isiniin jechaa jechuudha. Iyyaasuu fi Ayyuun viidiyoo waliin hojjetan tokko irratti jechuudha nagaddisiisee dhugaa dubbachuudhaaf egaayii akka Iyyaasuun jedhutti waan Sumayyaanii dubbattu tokkotu jira, akkasumas immoo waan dhaga'ee hin qabaa jedhe jechuudha. Isa kanarrattis Se'edoonii tankaraatataa jira, waan boqotee waan hara galfate tokkollee hin qabu, kanaafuu jedhe jechuudha. Kanarraatidhaan kan ka'e karaa qopheessuuf hin dirqama jedhe jechuudha. Isa kana irratti egaayii edda biyyaa bahee yookiin immoo edda gara Yaman deemee turee jira, bubbulee jira. Kanaafiyyuu mee osoo Sumayyaan yaada kana uumteetti ta'eera ta'ee Ayyuun maal jetti laata jedhe jechuudha. Egaa kana irratti Hayyuudhaan gaaffii gaafate jechuudha. Ayyuu Sumayyaa dubbiseen ture, yeroon Sumayyaa dubbisee turetti Sumayyaa wanta lama barbaaddi jedhee wanta lamaan sana keessaa garuu tokko duwwaa dubbate malee tokkoon hin dubbanne. Iddoo kanatti dubbachuun anaaf hin malu jedhee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf nama gaddisiisa akka shaamarree tokkotti jechuudha. Akka kootti na gaddisiisee jira jechuudha. Sababiin isaa iyyuuti namni erga jireenya itti galee booddee jireenya hiiki jechuun ni ulfaata jechuudha. Akkasumas immoo wantoonni deemaa jiranii icciitii gadi bahaa jiru, haalota argaa jirtu jechuudha. Hojiin kun hundinuu hojii jaartii hajii akka ta'e jechuudha. Jireenyi isaanii akka diigamu wanti hundumtiyyuu akka ta'uudhaaf ishiin karaa akka taate argamaa jira, mul'achaa jira jechuudha. Kana gidduutti egaa wanta lamaan sana keessaa Ayyuu akka Se'edoonii barbaaddi jedheenii jechuudha. Waan akkanaas yoo ta'u dhiyeessite akkam taata jedheen jechuudha. Achumaan ishiin akkamittiin akkana naan jechuu dandeesse? Ishiin dubartiidha, akkasumas immoo obboleetti dubaraa qabaachuu dandeessi, haati ishiis dubartiidha, ijoollee dubaraas qabdi. Akkamittiidhaan anaanii akka hin hiiku barbaaddee jirti? Sababa biraankiitiidhaan jireenya koo balleessitaniittudha. Jireenyi koo sababa biraankiitiidhaan badee ani isaan dhabee jiraachuu hin danda'u, isaan ala jiraachuu hin danda'u. Akkamittiin akkana naan jettu? Ani silaanii nama hin qabneefidha, silaanii namni nafaan hin jirreefidha. Haadha kootiinis obboloota kootiinis wal dhabee jira jette jechuudha. Egaa kana irratti tokkoffaa Sumayyaan wanti ishiin Hayyuu sodaattuu fi yeroo baay'ee waan dubbachaa turte, waan jechaa turte ni beektu jedhee nan yaada. Ani ijoollee koo ishiitti hin amanu, ijoollee koo akkaman godha? Gaafa namni tokko immoo waliin jiraatu mana walii keenyaa dhaquun hin oolu. Ishiin akkana godhatti maraatuudha jettee dubbachaa turte jechuudha. Dhugaadha, Hayyuuni yeroo tokko jechuudha namni egaa uumama isaatiin tiirummaa qaba, akkasumallee xiiqii qaba jechuudha. Kun immoo jireenya namaa hin gaggeessu, jireenya namaa haara hin galfachiisu. Har'ayyuu kan sodaattee jirtu Sumayyaan amalaa fi akkasumas immoo isa ishiin namoota rukuttu, isa ishiin namootaaf iddoo hin qabnedha jechuudha. Kana ta'uun ishii garuu wantoota garaagaraa ofirraa galchuun, roorroo ofirraa galchuun barbaachisaadha. Garuu immoo nama hundumaan wal dhabanii kophaa ofii hin jiraatamu. Bineensiyyuu walitti dammaqeet, wal jaalateet waliin jiraata. Dhala namaa dhisnaan jechuudha. Akkasumallee baay'ee gadditee baay'ee bu'aa turte jechuudha. Anis Se'edoodhaan dhabee Se'edoodhaan hala jiraachuu hin danda'u. Akka namni gaafa miidiyaa irratti nama argu waanuma jireenyi ta'ee fi waanuma jireenyi guutee fi jiraatanii itti fakkaata. Gola namaa keessa, mana namaa keessa hir'uu baay'ee, qawwa baay'eetu jira. Anaafi jireenyi naaf hin taane, jireenyi namarra reera. Kanaafiyyuu na dhiisaa, ani kanaan booddee jireenyumayyuu hin qabu jette jechuudha. Iyyaasuun immoo akkamittiidhaan akkana jetta? Dubartii jabduu taate, dubartii cimtuu yoo taatedha.
jireenya seedoo irraa yoo gargar baate ta'e jabaattee hojjattee argamuutu si barbaachisa. Amma haati hojii hojjechaa hin jirtu, viidiyoolee waraabdee galakkisaa hin jirtu. Seedoonis akkasumadha. Inni lafa jiru sana keessatti waan isarra gaheeyyuu hin beeknu, waan ta'aa jiruyyuu hin beeknu. Kanaafiyyuu akkam ta'uu qaba? Ilmoo isaarraa gargar bahee, jaartii isaarraa gargar bahee jennaan ani waan hin godhe hin qabu. Akkamittidhaan ammayyuu ishiin kana yaaduu dandeessi jette jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf namatti ulfaata jechuudha. Namni in ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf jechuun sababa biraan keedhaan miti gaa'elli kan uumaman yeroo isa dubbadheera jechuudha. Garuu duruman jaaladha jettee turte jechuudha. Viidiyoo ishee keessatti gaa'elli dubbattu duruman jaaladhaan ture. Osuma seedoon jaaladhu garuu gidduutti dhiiseen ture. Yeroo dhiisee immoo biraan keessa sababeeffattanii wantoota kana kaastanii ani wanta kana keessa galee jira. Jireenyi anaaf naaf hin ta'u inni na hiikira taanaanii jireenya koo boruu fi akkamitti jiruu koo boruuf yaaddaniittudha isinii. Jireenya akkamiin jiraadha? Jireenyi isaa kana miti, jiruu ganaan jiraadha, jireenya kanaan argaa. Kanaafiyyuu ani isarraa gargar bahuu hin danda'u jette jechuudha. Baay'ee boocha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee boocha mana kan hin jedhamne jechuudha. Yoo sii ta'uu baate gaafa obsitee haalonni sitti ulfaatee jedhee ofii keetiif yoo nama sanarraa gargar baate umaa miti. Garuu yaadni sii dhiyaate namni kun siif hin ta'u, abbaan manaa kun siif hin ta'u irraa gargar bahe yeroo jedhamu nama miidha. Akkasumas immoo namni baay'een obboloonni isaallee akka seedoon ishee faana jiraatu hin barbaadan guutumaan guutuutti jechuudha. Fedhii isaa hin qabanii obboleettiin isaa dubbattee turte. Haa ta'uyyuu malee gaa'ii waan baay'eedha. Ishiinis immoo waan seedootti deebi'uudhaaf egaa kaayyeeffatteef ishiitu beeka jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyo walitti isaan haa deebisu. Hawwi nama hundumaati, eebuu nama hundumaati jechuudha. Ishiinis wanta ta'aa jiru dhageesseetti miidiyaarraa hin dhageessi hin argiti. Yoollee dhaga'uu baattellee torongomsiifatti jechuudha. Gara afaan Amaariffatti afaan Oromoo akka hiikamu afaan Oromoofaatti isa dubbatame kana gara afaan Amaariffatti hiikkasiiftee waan ishiin gochaa turte, waan ishiin jechaanii turte jaartiin hajji dhaggeeffatti jechuudha. Ishiin kaleessayyuu wantoota garaagaraa jechaa turte galgala viidiyoo caaltuu waraabdee gadi dhiistee turte jechuudha. Hanga kanaatti gara jabinni hanga kanaatti ani hin beeku jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Ishiin ammayyuu mana hidhaa keessa teessee hojii hojjechaa jirti. Maalitti akka baattee mana hidhaa sana galtee na dhibe yookiin immoo namootatu fideef ta'uu hiriyoota ishiif achitti geesseef ta'uu naaf hin galle oodhu yetti kana godhi yetti sana godhi jettiin jechuudha. Hajjiidhaan akka viidiyoo irraa arginetti. Egaa Waaqayyo waan hundumaa isaa toora haa galchu malee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Ani jireenyatti hin jiru hin jettu jechuudha. Na dhukkube dhugaa keessa kooti jechuudha. Namni akka miidiyaa irratti bahee hiyyuu miti obboloota koo. Namni akka miidiyaa irratti bahee dubbatu miti. Jireenya isaa keessa waan baay'eetu jira jechuudha. Akka fuulli keenya ilaalamu miti. Madaa baay'ee qabna hundumti keenya iyyuu jechuudha. Kanaaf immoo Waaqayyo isaan haa tasgabbeessu, tokko isaan haa godhu. Ammas egaa'ee balleessaa ishee ta'uu irraatiin hubattee ta'uu malagaa jechuudha. Sumayyaan kan yaaddee gara isaatti deebi'uudhaaf haala mijeessuudhaaf jettee jechuudha. Kun baay'ee gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf. Ilmi namaa yeroo akkatti jaalalaaf aarsaa kaffalee dhala isaatiif aarsaa kaffalee harka duwwaatti hafu namatti dhagahama. Ilmoo isaa dheebotu sanas immoo argachuun baay'ee nama gammachiisa. Ammallee egaa ayyuunis kan jibbamte yoo jiraatedha ta'e amala isheetiidhaa fi amala ishee rabbi isheedhaaf haa jijjiiru. Sumayyaas garaa ishee haa laaffisu isiniin jechuun jaaladha. Egaa'ii asumaan maatummaan keessanitti haa fufuu eebbifamaa. Shaaloom guddaan sin jaaladha, guddaan sin